Akkamita kan negode wal gafachi sademme ko barana hikaba fitti kaba tokkon qabu ko Jesus to jate jarana kamita kan negode wal gafachi sademme ko barana hikaba fitti kaba tokkon qabu yela kama jadina kamita kan negode wal gafachi sademme ko barana Tikaba kokabu ko Jesus to jate jarana kamita kanegode wal gafachi sademme ko barana tikaba kokabu nagaan waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota toora social media yookaan Facebook if TikTok kan taatan yookaan YouTube keenya kan taatan hundumti keessan nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha sagalee waaqayyo dubbisuudhaan guyyaarraa waanan fuula keessan dura dhufeef isinitti dubbadha. Faarsaa 66 lakkoofsa 5 irra kan jiru sagalee waaqayyo akkas jedha. Kottaa wanta waaqayyo godhe ilaalaa inni hojii isaa isa namoota irratti mul'atuun hin sodaatama jedha. Kottaa wanta waaqayyo godhe ilaalaa inni hojii isaa isa namoota irratti mul'atuun hin sodaatama jedha. Waaqayyo hojii isaa sana namoota irratti mul'atuun hin sodaatama jedha. Kottaa hojii waaqayyo ilaalaa. Kottaa dinqii waaqayyo ilaalaa isa waaqayyo hojjetu akkatti waaqayyo dubbatu akkatti waaqayyo sagalee isaa ergu ilaalaa. Waaqayyo faarsaa Daawit kana 107 irratti gaafa ilaallu waaqayyo sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaas isaan baase jedheeti caafamee jira. Sagalee waaqayyo gaafa gara isaatti baqatan boolla du'aa keessaa nama baasa. Sagalee waaqayyo dhukkubsataa fayyisa. Sagalee waaqayyo du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti nama fida. Sagalee waaqayyo salphina keessaa gara ulfinaatti nama fida. Sagalee waaqayyo fuula nama ibsa. Sagalee waaqayyo jireenya namaa boriif ijaara. Sagalee waaqayyo har'aaf immoo jireenya lafarraa kanaaf immoo jabina namaaf kenna. Kanaaf kottaa akka dubbii isaatiitti akka sagalee isaatiitti isarraa baruudhaaf isarraa dhaga'uudhaaf goofticha fuula duratti tokkummaadhaan yaannee isarraa hin qooddanna jedha Daawit. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoon kun dinqiidha. Dinqii caalu yeroo waaqayyo dubbatudha. Dinqii caalu yeroo waaqayyo haasa'udha. Dinqii caalu yeroo wangeelli kun lallabamudha. Kanaaf iyyuu kottaa sagalee waaqayyo hin fayyisa. Sagalee waaqayyo warra dhibboodhaan rakkatan dhibboo isaanii hin hiika. Dadhabbii hafuuraa warra qaban dadhabbii hafuuraatti isaan hin jabeessa. Kanaaf iyyuu waldaan keenya waldaan Christ International Open Door magaalaa Adaamaatti argamtu konfiraansii hafuuraa guddaa mudde 3 hanga mudde 7tti qopheessitee isin eegaa jirti. Kanaaf iyyuu mudde 3 galgala roobii jechuudha. Mudde 4 galgala kamisa. Mudde 5 mudde 6 mudde 7 akkas jechuun jimaata sanbataaf dilbata jechuudha. Isaan kana guyyaa 5 irratti sagalee waaqayyo isiniif qabattee konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee waldaan keenya isin eegaa jirti. Guyyaa sanatti hojjetoonni waaqayyo bara kana hojii isaatiif barbaade hundumtuu isin tajaajiluudhaaf qophaa'anii jiru. Hojjetoonni yookaan tajaajiltoonni waldaa keenya guutummaan faarfattoonni akkasumas tajaajiltoonni lallaboonni wangeelaa isin tajaajiluudhaaf qophaa'anii jiru. Kanaaf iyyuu magaalaa Adaamaaf naannoo ishee kan jirtan hundumtuu sagantaa kanarraa akka hin hafne isiniin jechuudhaan barbaada. Kanaaf sagantaa kanarratti isin afeeruufan achas ba'e. Kanaaf iyyuu namoonni bakka isaa barbaadan magaalaa Adaamaa keessaa warri karaa maabiraata haayilii yookaan karaa poostaa dhuftanii akkuma duwwaa 4 yookaan 04tti ol dabartaniin daraartuu kan jedhamu durii kanarraa xiqqoo ol dabartanii osoo Efraataa biran gahin dudda duuba Efraataa irratti nu argattu gara harka bitaatti keessa seentanii jechuudha. Maabiraata haayilii akka dhuftaniin gara harka bitaatti keessa seenuun nu argattu. Warri karaa boolee kolleejii akkasumas gandaa haaraa irraa dhuftan immoo kebeekii lakkoofsa tokko akkuma gadi dabartaniin Efraataa dudda duubatti nu argattu isin immoo jechuudha. Waldaa Christ International Open Door guyyoota kanaaf galaa waaqeffannaadhaan kadhannaadhaan sagalee waaqayyootiin qopheessitee isin eegaa jirti. Kottaatii hirmaattuu eebba kanaa ta'an isiniin jedha. Ayyaanni waaqayyoo mana isin keessa jirtan, lafa isin jirtan, biyya isin jirtan, daandii isin irra jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u, isin haa jabeessu, dhufa isaatiif immoo gooftaan ayyaana isaatiin isin haa qopheessuun jedha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyicharraa hin hafamu. Eebbifama. Akkamita kan negode
والقافتي صدمكو برنا تقبا في التقبا تكون قبو كو يسوس توجاتي جرانا كميتك نغني والقافتي صدمكو برنا تقبا في التقبا تكون قبو